Tole harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan xiqqaa kan guddaa kan kaabaa kan dhiyaa lukkuu hamma lubbutti kan jirtan hundinuu bakka jirtanitti warreen nu daawwachaa jirtan salaamanni keenya isin haa ga'u isiniin jechaa guyyaa arraan tanaa keessummaa ajaa'ibaa wallisaa beekamaa yeroo ammaan tanaa addunyaan dinqisiifatte isiniif qabadde turtii gaariin isiniin jedha baga nagaan dhufte. Baga nagaan nooyitan. Tole duraan dursee maqaan kan kee eenyu toota keenyaan wal nu bara. Atuu maqaan kee eenyu jalqaba? Gaafii yeroon gaafadhu gaafii naa deebisaa danda'a gaanuma waliin danda'a daawwattoota keenya. Maqaan kiyyaani qaarmeen tiyya na baaftee dubucoodha. Maqaan warri kiyyalleen dubucumatti na beekanii ani immoo hiriyoonni kiyya booddan kana afuufis naannuma jaanii maqaan kiyya garuu dubucoodha. Tole dubucoo yookaan afuuf gaafiif deebii keenya kabajjee asitti galatoomii isin jechaa gama gaafii ittiin darbaa gammaan tana albama haaraa tokko baafteeti ittiin beekamtee jirta. Albamicha kan keessan maqaa maal moggaafteef sirba albama maqaa itti moggaafteef sanis irraa nu tuttuqiif daawwattoonni keenya abdiin seeggataa waan jiraniif. Sirbin ani albamni kiyya baase Kaleessa wal barree arrakhoo wal fuuna iftaan ilmoo dhallee boruu wajjin duuna yoo callifne cilfaataana naa cilfaataana yoo dubbanne dubbaataane hafnaa dubbii namaa dhiifne sirerra wali ciifnaa bareedduutiya kana sirbi kiyya albamni galatoomii sirba ajaa'ibaati gaa addunyaa tana yeroo ammaan tana qubta kan dhaabee jira hangama kiyyaa nattis tolee jira isinillee akka isinitti toletti tole gama gaafii teenyatti deebinaa waan sadii tan ilkaan malee liqimsan naaf himuu dandeessaa? Waan sadii tan ilkaan malee liqimsan takka bishaanii dhadhaa marqaa akkasuma dhagaadha kanaan hin jeein taatee jirti. Magaalaan guddittiin jalqabaaf magaalaa Itoophiyaadha taatee dhaabbatte magaalaa tami naannaa kamitti argamti? Jalqaba magaalaa guddittii Itoophiyaa taatee godina Harargee lixaa aanaa Habro magaalaa Balballeetti jamti. Magaalaa Balballeettiiti gaa akkasumatti hin beekan illee magaalaa Balballeettiiti magaalaan guddoon Itoophiyaa. Tole namni ija takkaan addunyaa guutuu laalu eenyu? Nama akkam? Namni ija takkaan addunyaa guutuu laalu Harri Alam Dassaalany ture. Nama ija takka hin qabne jechuudha. Nama ija takka hin qabneettu addunyaa guutuu ija takkaan laala. Akkasuma natti fakkaate kana sirriitti hin deebisa. Ayin Alam? Harri Alam. Tole mootummaan naannoo Oromiyaa kan yeroo ammaan tanaa eenyu? Mootummaan naannoo Oromiyaa kan yeroo ammaan tanaa Kabbabuush Xalawuun. Deebisee jira argatee jira. Ati kubbaa miilaadhaan ni hordoftaa? Kubbaa miilaa sirrittiin hordofan kubbaa miilaa sirrittiin beeka. Kubbaa harkaatuun hin ilaalan kubbaa yeroo kubbaan jirtu yeroo kan neefiitti ilaalan kubbaa namni irra beeku ni jira jeetu yaaduu gaan. Taa kilaba tam deeggarta? Ani kilabni ani haalaan jaaladhu kaniin ani Madrid Real Madrid sirriitti ilaala. Nin hordofaas. Ati artistiidha si gama waan hundaatiinuu beekamaadha. Mee kilabicha san keessa taphataan sarara fuulduraa taphatu eenyudha? Eenyu gaa mucaa akkasii fiigu san maqaan isaa eenyu? Maqaan isaatti na jedhamate Idrisoo dhagaa. Tole barreeffama Ingiliffaatti tarii afaan Oromootiin dubbise ta'a dogoggora nagaa ammatti Idris Qayyaamuun agarree gaafii teenya itti aanutti hin deebi'e. Sirba biraa tokkotu jira ammallee kan yeroo ammaan tanaa kana TikTok gubbarratti fudhatama argatee haalaan deemaa jiru addunyaan likkii malee jaalatte. Mee isa sanillee takka lama irraa nu tuttuqiif mata duree isaadhaa irraa nu tuttuqi. Sirbi kiyya kaniin ani gama TikTokiinis beekumtii hawaasa biratti ittiin fudhadhe sirba kana
Waljaalanneen mallaqumaanii jaalaltamaa qarshiidhaan tolti qarshiin jiraannan walaamannaa wal dhungannee wajjin gammannaa qorom qorom guruch liqiqim bareeddu tooya obseetiya nasi beekaa hin qabdu yaa'i madaamilleen yoo sitti qaate hojiin dhiisin obsiitii taa'i guruch liqim kurum kururum yoo horumuu feete sin fuudha ilmoon dhalluu xiqqooni turra gaafa qarshiin nu jidduu dhumte shakkii malee gargar facaana durururun durururun maraatuun toota maallaqaati jaalalti maa quban allaatti maraadullee ani ammaa miti gaafan qarshii dhabee nattaati waaqa koo ni gagabo. Sirba ajaa'ibaati gaa anuu asitti miira keessa nagalchaa jira sirba dhugaadhaan addunyaa qom takkaan dhaabedha. Yeroo ammaan tanaa kana sirboonni afaan Oromoodha. Linni isaa gabbee jira sagalee fi wantoonni hundi isin wallistoonni ammaan tana lafaa kaa jirtan kun bareechaa jirtanii tolchaa jirtanii addunyaan isin jaalatee jirti. Maaliif jalqaba maaliif duu ture ammaan tanoo akkamitti kaaftanii waan jiru daawwattoota keenyaaf meef nuuf ibsiif. Dhugumatti yoo laalle ammumallee sirbi afaan Oromoodha gariin gabbu'aa jira maaliif beekta ummanni artistoonni irra hedduun sagalee isaanii bishaan hin obaasan nama laa sagalee tiyya gartee miti hanqaree fuuldura gartee jirtame sagalee tiyya bishaan hin obaasa ganamarraa galgala ganama subii keetiin sagalee tiyya bishaan obaasa akka ishiin sirba sagalee qooqa bareedaa akka baastuuf bishaan ganamarraa hin obaasa halkanii sogguu rafu afaan walii qabadheetiin rafa amma artistoonni irra hedduun afaan banateet jeeraaf afaan addaan banee sagalee isaanii qilleensi dha'uu danda'a balbal'aanuun seena wayii keessaa qarqarja saniif artistootaaf wanni dhaamu'anii afaan addaan banattanii harka rafina sagalee teessan ganama yeroo hunda bishaan obaasa akka biqiltuutti laal sagaleen bishaan obaasuu oolurraayi akkasii sirba afaan Oromootillee gatii dhabaa jira tanuma ta'inna yeroo raftan sagalee teessan kokkee akka balbalaa wantoonni garagaraa isiniin seenne afaan keessan cufadhaa rafaa isiniin jee jira dhuguma namoonni tokko sagaleen isaa qarr yetti tarii balbalaan kokkee keessa jiraachuu dandeessita dhugaa keeti nama waa beekurraa barachuun tana qaba galatoomishin jecha ati amma wallisaa beekamaadha biyya baatee biyya namaa keessa jirta mudannoon garagaraa si mudachuu dandeessi biyya namaa keessatti daawwattoota keenyaaf nu taphachiisi. Gaafan jalqaba dhufu manni biyya kana lafti biyya kana ummanni biyya kana hundi wal fakkaata. Daddaalacha adiidhaa kun hundi waluma fakkaata addaanuun beektu guyyaa tokko hiriyoota kiyyaa wajjin akka tasaa osoo lafa sirriitti hin bariin hojii wayii deemee hojii sanirraa hoggan gale hulaa teenya san jala imaaraa nuti irra gallu fooqii nuti irra gallu san jala hoolota tokkotti hidhama hoolota san milikkata godheetiin gala mana gizee hunda kara manaa gala osoon jawutii guyyaa tokko bakka dalagatti yeroo natti orraate yeroo dabarsee dhufe hoolonni kun hidhaan guyyaa achi jalatti hidhaa hoola galgala gizee halkan irraa za'aa akka biyya keenya zaaja zaa kudha lama gizee gee ni galaalaa gala zaan natti orraatee gizeen dhufa hoolota ol galchan an duraanuu hoolota sanii milikkata godhee gala hoolaan sun hin jiru halkan guutuu deemaa oolee osuman deemu ijji manzalaa lukkuun akaattee akkasitti qabbanti taljii goote kun ijoolleen ganama dhufanii manatti nagalchan mudannoon biyya kanaa dhumtu takka lamaa miti aguma takka irraa si tuqe malee. Tole galatoomii handhurtii Oromiyaadha eessa handhurtii Oromiyaadha seentariin eessa. Handhurtii Oromoo asiga Oromoon handhur Oromiyaadha Oromiyaa biyya baanta handhurtii Oromiyaa biyya wani bookeetiin beekan booke namni kun dadaris numa jaan bookeetiin beekan handhur Oromiyaadha walqinni Oromiyaa bookeedha. Tole egaa hangareefun tanaa wallisaanuun jechaa ture sirbas takka lama irraa nu tuqaa fi nu shubbisiisaa ture ammaan tan immoo waa'ee dalagaadhaa takka jidduudhaan tuqee eegalee hojii akkamii maal dalaydaa beekamoo hojiin aartiidhaa biyyuma ofii keessatti waan bareeduuf biyya namaa keessatti ani jalqaba yeroon dhufuu fi aartistoonni hedduu waan nan beekneef jireenya koo harkarraa gara afaanii hagan hawaasa biyya kanaatii fi biyyattii baruu jeetiin hoteela guddaa tokko hoteela Rahmaa jedhanii ni beektatu achi dhaqee achi hojjedha distiin dhiqa distii guddoota dhalaa distii shorbaadha distii guddoota na keessa seeneetiin dhiqan keessaa mul'adhu guyyaa tokko osoo nan distii san keessa seenee dhuquuti distii san bishaan maraka qabu gubbaatti naqanii wallisa bishaan danfaasin naqanii bishaan danfaanan naqan marakan ta'e achi keessatti marakan hinafne jiru baran maraka ta'eetiin achi keessaa anaan jirreen na baasanii foon hundi narraa yaa'ee bakka achi keessa maraka kiyya dhuganii warri biyya kana artistoonni hedduun sagalee babbareedduu qaban ani hin jiru gaafsan amma hin jiru. Keenya galatoomii namoonni baay'een maraka kee dhugee akkuma argaa jirrutti
walleen isaanii hedduu miidhagaa waan asitti dhuftee sa'a yeroo tanti asitti aarsaa gootee gaafii deebii kana nu wajji gooteef galatoomisin jecha yaada yookaan ergaa daawwattootaaf dabarsitoo qabaatee takka lama godhiiti asumaan xumurra. Taa'u qaacarra taa'u nudduna dhukkubsitee jirti dheebuun na jeefte beelee yaani daawwattootaaf wanniin dabarsuuf hin qabuuti nagaatti qaaboo isinuu galtoomanii ana maal akkatti haasa guddatuun isin. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin gaafii deebii hanga ammaan tana aartist waliin godhaa turre kana fakkaata waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Thank you my fandas.